Caamsaa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa Yudura Adda Bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaan Yuduree dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamuu dubbatan. Imannaa kanaaf aangawoota poolisii Finfinnee fi ka federaalaa irraa deebii argachuuf kaleessaaf irra deddeebisnee bilbileeyyuu ittiin milkoofne ka Dr. Shugguxiin dubbise Bafiqaaduu Morodaa gabaasaa qaba. Ibsa kaleessa barreeffamaan hogganootaa fi jaarmayaa ABO biyya alaa irraa ba'e humni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana jireenyaa Hayya Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa cabsanii galuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhataniiru jechuun addeessee jira. Dhimma kana ilaalchisee karaa ABO'tiin waan jiru Dr. Shuggut Galataa gorsaan olaanaan dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo akka VOA'tti himanitti miseensonni humna nageenya mootummaa Itoophiyaa akka lakkoofsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 jalqabee mana jireenyaa obbo Daawud erga marsanii booda humnaan cabsanii galanii waardiyyoota mootummaan mana obbo Daawuditti ramade to'annoo jara oolchanii hidhannoo isaanii hiiksisanii mana sakatta'uu akka jalqabanii ibsaniiru. Lakkoomsa biyyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaarraa kaasee manni isaa humna hidhatee jiru humna guddaadhaan marfamee yeroodhaa booda manatti rukutanii warri mana keessaa eeganii warri mootummaan isaaf ramadee jiru namni hirribarra jiraachuu isaa ibsanii garuu yeroodhaa booda humnaan cabsanii itti seenanii jiraataa Yuduree wajjin warra jiraatanii dargaggoota nama 4 turanii isaan kana keessaa gara nama 3 rukuttaan irra gahee boodas fudhatanii gara mana hidhaatti deemanii mana Yuduree hayyama tokko malee hayyama mana murtiirraa ala sakattaa godhanii meeshaalee qunnamtii telefoonii jechaadha. Galmee kan paartichi ittiin hojjetu galmeewwan adda addaa kana sassaabbatanii galgala halkan warra dur isa eegani kan tiqaaf isaaf ramadamanii turan hiiksisanii fudhatanii sokkanii warra kaan immoo gara namoota 3 achi turanii warra isa wajjiniin jiraatan Waaqoon Oolee, Yoonis Alii, Qeerroo Gurbaa jedhamu fudhatanii gara waajjira poolisii Burraayyuutti hidhamanii jiran. Humni tarkaanfii kana fudhate eeyyama mana murtii qabaachuu isaa akka hin ibsine yookiin eeyyama akka hin agarsiifne kan dubbatan Dr. Shuggut akka dabalanii jedhanitti tarkaanfii kana kan fudhate humna poolisii Finfinnee irraa dhufe nama Tasfaayee Lammaa jedhamuun hogganamudha. Lafti halkanii akka humna qindaa'aa fakkaata garuu Addis Ababa poolisii irraati dhufnee ka jedhudha dubbatee namni tokko keessa namni Komaander Lammaa Tasfaayee moo Tasfaayee Lammaa nama jedhamu garuu haalli halkan waan tureef adda baasuuf baay'ee ulfaataadha. Humna qindaa'ee hidhatee jiru maqaa Addis Ababa Police Commissioniidhaan kan dhufanidha. Obbo Daawud Ibsaa eebila 2 bara 2021 jalqabee akka mana keessaa hin baane godhamanii yookiin hidhaa mana keessaa irra jiruu jedhanii gorsaanii Hayya Duree ABO Dr. Shuggut Galataa. Torban darbe immoo manni maree ministeerotaa mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee 2 Adda Bilisummaa Uummata Tigraayii fi dhaaba Shanee jedhamee maqaa dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanuu yaada dhiyeessuun isaa waan yaadatamudha. ABO'nis murtee sana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qabaa? Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shuggut akkana jedhu. Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma Shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha Shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee Shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture.
ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan defined hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waan isaa garuu hin beeknu bal'inaan kan ta'e immoo fakkaata waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaamataa jiran fakkaata. ABO'n qabsoo karaa nagaatiin geggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranuu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu. ABO'n bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwaarii irratti amajirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagarii jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herregamee ture. Wanti herregamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeedhaa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheeti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaati hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaaniitis ta'ee matayyaadhaan waraana kana wajjiniin qunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jechaa. Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaalaa Finfinnee ta'uun isaanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf. Eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf. Namoota mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf. Akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyamaa. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaa fi deebii argachuu fi waajjira itti aanaa Komishinii Poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa Komaander Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.